Io le devo ancora dire il reggato se ti delle video Gesù Cristo. Dua bicha. Siapa bicha? Video apa sih? Io ti video bay adra Mikhail Chinni video bay. Amma namni nama kijiba nu dhiisaati amma gara barnoota keenyatti haa deebinu. Wanti sabur nama buusani. Anis kanaan deemu barbaada. Siifan gaaffii isi gaafadha alaabaa kana halluu alaabaa abbaa gadaa na himta isaa booda immoo hiika alaabaa abbaa gadaa na himta yoo hin beektu ta'e immoo rakkoo hin qabu jammariin gara gaaffii deebee jira dhamma. Alaabaa kan abbaa gadaa. Eenyutti marsee egaa ijoollee silaa kun hin beekamu jedhanii fayyadaman jettee rakkoo hin qabu hin beektu illee yoo ta'e rakkoo hin qabu bareedduu kiyyaan beektu taanaan okkee si biraan darbaa yaa wal barsiisuu jirra waan ta'eef eewutti darbaa ama gaaffiidha jala teessanii nu caqasuu na dandeessu ishiin shurrubbaa dhaattee jirti kun natti himi amma halluu isaa natti himi hiikaa isaallee natti himi. halluu fi kadhaa gaafa dhufiti bakka ijoollee koppiliingii godhaa gisee lama koppiliingii godhaa hundi keessanuu maal taatan ijoollee duraanu sababni miidhama keenya miidhaga keenya jedhe naa'imi bareedduu koo naa'imi hin dandeessu. Viidiyoon cufina cufnaan isin godha beetaniin. Gosti saragaagaya. Okay, rakkoo hin qabu ishee eenyu darbina amma ijoollee ganda ani amma na jedhu ijoollee isaan kun ijoo gandummaa qabda Ameerikaanii deemuu dandeechani tararajaa too wajjin yaadeemne gara fungaata kana amma gaaffis waan tokko sin gaafadha yoo ani waa'ee alaabaa irraa dubbachuu jammare waa'ee Kanaadaa waa'ee Dubaay waa'ee Beeruutii hin dhaabna gara gaaffii kanaatti deebina maaliif yoo jettanii alaabaan kun akka salphaatti sin keenya waan ta'eef gara barnootaa gaafa seenne hin callistuuni innaa ishiin haadha shaashii bareedduu ishiin jalqaba seente hin dandeechuu ati shurrubbaan kun illee hin dandeenye ishii kana gaafadha jira ishee amma waliin deemne Kanaadaa jette. Jechuun dandeenye toon Araggaafata dagala taa'ee waan seesa carraa kennaa kennan biraatiif. yaa hunduu carraa gaaffii waan ta'eef rakkoo miti ishii haadha shaashii ishii Kanaadaa waliin deemna jette kana isiin naa deebisi amma alaabaa abbaa gadaa halluu isaanii himi yoo ta'u ishiin viidiyoo cufatte ishiin hin deebisne hin didde hin diddoo ta'uun kan hin jallate maaliif Arati deebisaa baay'inatti dhagahamaa hin jiru yaa atiin deebis ati ani danda'u dhugaa rabbi. Okay, hin barta ishii kana amma ishii bukkee kan jirtu. yoo biyya jedhaa maa eenyu baatee ta'u gaaffii hin gaafate. hin baasne ofiisitti baatee. Yoo ijoollee qashti. Tolee taaptaabii godhaa. Ijoolleen keenya yoo wallaalummaa keessaa sin baasnaa jedhanitti mani. Mi'a nama waa'ee alaabaa kana tokko barsiisaa jira. Sagalee deebi'aa jira garuu. Ani kana dhibe yeroo tokko kan koppiliin godhame hundi keessan yeroo tokko ani tokkicha bicha koppiliin godhame dhabaati. Al tokko bicha koppiliin godhama. Dafa. Natti argina agasti warra viidiyoon baay'ee natti argina agasti. Amma bareeddu kottu gaaffii hiika alaabaa kana halluu isaallee nu himi ani giifti ilaala aniin kun beekamaa hin beeku waaqa alaabaa akkatti itti agarsiisa halluu alaabaa nu himi hiika isaa nu himi jedha beekta halluu itti agarsiisa. Saarii galatoomi kiwiinii kiyya. Galatoomi bareedduu eessa deemuufi Kanaadaa deemuufidha. Qilleensi barraan. Gaaffii bakka waa'ee Kanaadaa finne. Simboo maa baay'ee viidiyoo. Ati bareeddi si gaafadhee jira bira alaabaa halluu sanaa hiikaa sanatti himi. Damma koo.
Kiyame sagaleen kun jiru. Injira. Ishiin akkamitti? Maali kabareeddu? Maali? Hin qaaneffatti bira waaqe. Waan qaaneffatan namni tokkotti hin jiru. Namni akkas bareedu kun annaa qaaneffatu moodii hin taane waaqe hin naffa'u. Moodii hin taane moodii hin corroba. Ishiin kun leetta jirti? In deebisne ilaali callistee wakeessa ciiste raqaataa gaafa illee in deebisne. Deebisi kan baletti. Bareedu. Yaa deebisi. Hin danda'u dhugaa. Maa hojjaa geessu interneti. Taa'ee dhaggeeffatuus jedhama. Gamme maaloo dhiisan ajjis ijoollee akkasii godhaniisi maaloo. Ani maala godhanii waan godhama. Gastii ergitee taa'ee dhaggeeffadhuun jedhame warra kaa carraa kennuufi. Maal? Asumaan dhaggeeffata. Wanna gaafii gaafatachaa. Ta'u kaa bareeddu kun nuti amma loogii hojjechuu hin dandeenyu. Gaalichinni eesh kan biraa inni warri duratti argatan darbina bariiteen duratti baraa fi urguggee. Sabboona dabii bareedaa kun sinchaala. Okay. Taap goraa yoo lekkitee lama lama. Leeni ishiin jidduu jirtu ika alaabaa abbaa gadaa halluu sanaa inni ika isaallee natti hime. Kulleetti nama fura garuu. Viidiyoo ba'ee boletti. Ishii shaashii adii mataatti hidhattee. Qoy ani ishii shaashii mataa adiitti hidhattee gaafadhee jira. Alaabaan abbaa gadaa gurraacha diimaa adiidha kileeriinsa. Yaa. Akkan yaada koo yookaan akka gurraachi gadda ibsanatti fakkaata. Diimaan gin dhiigadha. Adiin garuu xiqqoo ishee bilisummaa waan ibsu natti fakkaatti. Okay, thank you bareedu. Yaa galatooma yaada kee kennuu fidee. In bartaati waan sirreeffatu jira jala yoo teessee noorrofte in bartaan umarratti galatooma hedduu si jaaladha. Kormee kootiin kormeedha baay'ee. Amma ishii kana ishii dhumarra jirtu. Obsee malkaa. Obsee yaa. Ayyee harka fuudhee jaallatamtoota keenya. Harka keen bulii dafnee akka dubbannu barbaadna maaliif akka yeroon illee nutti hin fudhanne. Amma naan qonnaa galanii amma beektaa isaan sagaleetti qonnaa galu. Amma misaa ganaan hojjedha. Ishii tolee sabboontuu kiyya alaabaa abbaa gadaakis alaabaa. Qoy gammee nan gubina gammee nama baasuudhaaf fiigin. Lolinka. Dafa jechuun gammeen beektanii miti alaabaa. Gaafuma dhuftanii viidiyoo akkas godhadha. Yaa dubbadu bareedu. Okay. Alaabaa abbaa Oromiyaa alaabaa abbaa gadaakis alaabaa Oromiyaa kan jennu kuni jalqabarratti gurraacha diimaa adiidha. Adiin kuni qulqullina Oromoo nuuf ibsa. Harka fudhadhutti. Alaabaa kanarraa gurraacha kan arginu immoo gurraachi kun immoo gadda keenya kan ibsudha. Qaayin nuti irratti arginu immoo dhiiga Oromooti. Dhiigaan dhufee jedha. Dhiigaan dhufee diriiree jedha akka fudhadhetti. Waan hin dogoggora yoo jiraateen asirrii ibsaa isiniin jechuu jaalladha. Galatoomi ammoo waan isinii dhaabuun barbaadu ijoolleen keenya yeroo namni barnoota isinii kennu inni raanfatina waaqama waa'ee alaabaa kanarraan guyyaa baay'een daddabarsee kennaa jira. Ijoollee baay'een hin dagatu jechuudha. Ati bareedaarra jirta garuu wanti sirreeffattu hin jira. Yoo namni isinitti hime akka tuffii gootanii hin deebina. Ormi yoo isin gaafate hin deebistaa waan ta'eef qabadhaa sammuu keessaa hin baasina dhuguma rabbisni hin jira. Ani asii kutama malee otoo wanti fedhe waan namni naame hin raanfatu. Keessumaallee kan dubbisnellees okay dagachuu hin dandeessu. Waan namni akka afaan isaa keessaa baasii hime hin dagatamu ani garuu hin dagadu. Dubbisullee hin dagadhu akka jedhanitti immoo yoo waa dubbisanii yoo deddeebi'anii hin dubbisne dagatamuu danda'edha. Kaniif yoo namni waa isin barsiisu hunduma inni raanfatina. Please qabachuu yaalaan gara isinii danda'ametti. Bareedduu kee hedduu si jaaladha. Thank you. Galatoomi xiqqoo iddootti sirreeftuun qabda jala taa'eetiin nu caqasi. Hedduu si jaaladha waaqi. Ammoo ishiin gararraa ishii jirti. Yoon akkam bareeddi ishiin immoo yoo waaqi.
Galatoomii siin caalu iftu akkamii? Nagaa gara gaaffii dhageessee jirta itti fufi. Okay. Alaabaan abbaa gadaa gurraacha diimaa fi adiidha. Yeroo itti barumsa kana kennitu illee akka carraa ta'e nageenye garuu hanga tokko yaaluuf seene barachuu jechuudha. Gurraachi gadda Oromoon abbootiin keenya duraa itti dabarsan haala hin taane keessa itti turanidha. Sana nu ibsuuf natti fakkaata akka yaada kootitti jechuudha. Diimaan immoo dhiiga wareegamtoota keenyaa nuuf jecha warra dhiiga jaraa lafee jaraa nuuf caccabsan isa nuuf ibsanitti fakkaata. Adiin immoo yaa'u hanga tokko deemamee dhufee wareegamni kan hunditti darbee dhufee mallattoo xiqqoodhuma ishee ifaan ifatti wayi guutummaa guutuutti bilisummaa osoo hin taane garatti deemamaa jiru hanga tokko ifatti akka ba'aa jiru natti fakkaata. Okay, galatoomii garuu ijoollee keenya waan sin eegaluu qabu alaabaan abbaa gadaa kan abbaa gadaati. Egaan afaan harkatti sin qabu ta'uu taane maaliif amma dhiiga iddoo jettanitti anaaf fungeedhaa fi. Dubarratti deebistaa fi walii galtee nama baay'ee tokko ta'edha gastii. Okay, yaani ishii bareedaadha. Galatoomii ishii harka nama cabacaban hin qabdu maaloo kan cabacabamuu fi waaqi. Galatoomii. Galatoomii. Ishii kanatti yaadalu nu jedhi bareedduu kooti. Urjii. Gammeeti callisi. Alaabaan abbaa gadaa adiidha, diimaadha, gurraacha. Olmoo gadi lakkoofte ol lakkoofte moo gadi lakkoofte bareeddu? Gurraacha, diimaadha, adiidha. Akkasumatti lakkoofte. Seera qabayeen. Gurraachi gammachuudha. Akkaniin seenarraa bara qoradhetti. Diimaan birmadummaadha. Adiin Oromoodhaaf gadda. Oromoon gaafa gadduu waan adii uffata. Akkasitti iddoon dogongoretti immoo na of galchaa na barsiisa. Tole bareeddu kun yaadi kee bareeda wal barsiisumaaf asirra seennee yoo turtu ta'e hin barattuun jechuudha. Ammoo wal madaaluuf gaaffii wal gaafachuun illee gaariidha. Galatoomi saree koo galatoomi. Halluudhuma kanayyuu amma fakkeenya namoonni alaabaa of harkaan qaban nama deebisuu hin dandeenye jira. Galatoomi hundi keessan galatooma. Ammoo nama seenaa jiru gachi gamme. Amma dhaabatan yeroo naanii dhaabbatan yeroo ni taaptaawaa godhan dukkicha koppilii godhan biyya tokkicha hunda keessanii. Yasir gadaan namni koppilii. Nama 170 keessa nama ergate hin jiru? Hin jiru. Kiwi ani jiru. Aizaachuu. Ilaar ka gamme ijoollee warra hin baranne mana koo dhufee jira warra ni kanaan dura hin barsiise. Kiwi ani jiru ni amma. Elen Getaachoo argattee Abdii Baalee. Kiwi jechuun. Kiwi jedhee Oromoon. Yaa Rabbi. Viidiyoo. Mee mana gemmee kana akkamiin bareechaa jiru? Abaaboo sii kennaa jiran dhugaa waaqaa mana gemmee jiraa beera. Kan jaalatan baratan. Maali uummanni akkasiin jedhe dhugaa waaqaa? Barnoota kennaa jirra. Micaa mana sanaan bareechitani. Gamme. Viidiyoo. Fayyaa keeti? Nagaa kooti viidiyoo bahin. Hojiirra jira kanaaf. Maaliif jira hojjaatti maal dhuftere? Helen. Ilaayyuu. Waasi gaafachi kan dhufeeyyuu bakka harka balleessee dhiisi bakka. Waan sobaa akkanuma hin badaa. Dhugaa rabbii sobaa mitis. Nagaafa dhugaa. Gaaffii amma halluun adiin gadda ibsa kan jette mucaan sirriidha? Ishis jedhee sugaa ishii gashaa jiraati. Gaaffii mucaan kun yeroo baay'ee biisidha bannaati maal goonare.
Inna dhaggeeffadhaati. Ammooti ani amma ishee sirriidha kan jettani ani amma gaaffii gaafataa jira malee barnoota laachaa jiru dhumara isin deebisa yoo baruu barbaadan hin bahin caqasa muuxii godhaadillee hojii keessan hojjechuu dandeessu kanadhaan jalqabani kan dhufe barsiisuuf dhufe. Video baa warra kabaka video baa. Waalaikum salaam video baa. Salaam. Video baa. Akkam jirtan naga keessanii? Brother video baa. Nagaa galata rabbi. Jira. Nagaa amma gara gaaffii seenu nami bareedaan kun gurbaa qeerroo bareedaa. Eftu. Warra video hin bahu jedhe karaakteriin baasuu dandeessa amma gara gaaffii deeban kuusaa kan jiru. Gurbaa inni maqaan isaa Abdii Baalee. Abdii bareedaa ko gaaffii. Okay, alaabaa abbaa gadaa ra'aasaadha jirraan beektana fakkaata. Walaa hin beeku. Ikaala. Amma seenuu jira. Namni argataa jira. Tole yoo ta'u ta'e jalqaba hin qabdu alaabaa gadaa abbaa gadaa nu himta. Halluu isaallee nu himta, hiikkaa isaallee nu himta. Halluu isaarraa jalqaba hin qabdu ni yaa. Sindirqisnu garuu hiika alaabaa abbaa gadaa halluu sanarra kan jiru nu garuu gaafiin biraa hin jiru. Kana beektaa obboleessa? Kana beektaa? Kana hin beektu yoo ta'e bareedduu qorakkoo hin qabu. Kana baruu si wayyuu maal hojjaa gaaffii biraa attaan biraa tarii kiyya. Yaa waan hin beekne tokko hin beeka jechuudha akkasuma wayyaa mire. Jaalatoomi bareedduu koo jala taa'eeti caqasii hin barta. Namni akkas konfidensii qabu kun otoo taa'eeyyuu rakkoo hin qabu beera. Konfidensii qabu. Konfidensii maal qaban inni? Gaaffii kana toon barii kan biraa maaltu nama geessani? Hai kanarraa hin beeku kan biraa na gaafadhu jechuun jira qacoo. Hai nama fitii man. Kana hin beeku kan biraa na gaafadhaa jedha jechuun maanni gaaffii biraa qorqorroo kaasanii. Baga jedhe bakka baga. Ajeeru gaafii. Oromoo kota keenya. Eeran taane video asbaa. Video yaa Dirribee nun caqacaqina filis ijoollee keenya. Qoosaa miti jirra kan jiru waan ta'eef nun caqacaqina. Baate dirroon koo baate kun. Dirroon baate nama maqaan filamu. Gaaffii hawwii bareedduu alaabaa abbaa gadaa halluu isaa nu himi hiikkaa isaallee nu himi hiikkaa halluu sadii qaba sadan isaa nu himi. Amma kan gaafachuu qabdu intanaa bichaadhaani. Murakkataan malee fakkaata. Bareedaa koo qeerroo dhagaa jirta waan jechaa jirru. Nagaa naguma. Ijoollee yeroo lama taap godha koppiliink. Okay, alaabaa abbaa gadaa hiikkaa isaa fi waa'ee halluu isaarraa dubbataa jirra. In beektaa dhageecha jirtan fakkaata. Nu himini bareedduu ko nu himi bareedaa ko bareedduu jedhee dubara godhee michaa. Okay, nayyaala. Yaa. Inni gurraachi sun olaantummaa yookiin waaqa sanatti fakkaata. Diimaan gaheessa yookiin dhiiga akkasumatti fakkaata. Adiin areeda jaarsaa yookiin hurrii akkasumatti fakkaata. Galatoomii bareedduu koo galatoomii ani kaama sadatti ijoollee wanni gochaa jirra waan ta'eef abdeetta argattee tasin jechuu hin danda'u beektaa miti atiin nama kormeedha galatoomii hedduus jaaladhaa goobasii kiyya ulfaadhu sola. Rakkoo garuu akkam sirriidha moo sirrii miti? Sittimnaan Amma micaa kana hin baasiin keessa haa ta'u micaan kun keessa haa ta'u hin baasiin itti himnaani. Fataa itaa'ina. Isa kana barnoota isaatti hin seenne kanaan dura guyyaa tokko qofa irraa barsiiseen ture. Amma ati taa'ii amma kan biraa seene. Gammada. Biroo baay'ee maaloo. Okay. Gamme.
Warra viidiyoon baasi bakka rakkoon qaban illee ibsa godheefinnaan baaname dhibba lama jirtu kuni itti mee ba'an illee uummanni nama gammadaan atoo masi iftu viidiyoo bebboleessa waayye walloorne jira saree oo hai bareedduu kan nuti Oromoon kun yeroo baay'ee shawwadamna waan ta'eef nama akkasii fi lafitti ilaalle taasoo barbaanna. Kana karoorri keenya akkasidha. Okay, bareedduu kiyya amma dubarri as keessa jirti dubaraaf jalqaban kennaani. Durbin dursiti waan ta'eef bareedduu kiyya halluu alaabaa abbaa gadaa natti himtaa hiika alaabaa abbaa gadaa illee natti himta tola. Yen gurraacha adii fi diimaadha. Yes. Gurraachi kun kan gurraachi kun akka maal jette gurraacha adii moo maal jette adii? Gurraacha adii fi diimaadha. Sirreeffadhu halluu shirratti sirreeffachisa carraasii fi kenna. Gurraacha adii diimaadha jette sirreeffadhu. Kan abbaa gadaatiin miti ijoolleen keenya alaabaa kan wanni jedhuutti fakkaataa jira maaliif kan poolisoonni asirratti baatanii deemanitti fakkaata ijoollee kan jedhu gurraacha alaabaa abbaa gadaa gurraacha diimaa adii amma sirrattee jirta amma sirratti yes amma sirrattee jirta hiikkaasaa noo inni hiikkaasaa gurraacha garba gurraacha waaqa akka waaqatitti wanta mul'atu gurraacha jechuudha wanta maal jedhee si kurree gurraachi akkam jedhee si gurraacha akka samii kanatti akka hiikkatu akka waaqa kanatti kan hiikkatu gurraacha jechuudha diimaan immoo dhiiga uummata namaatiif dhangala'u adiin immoo du'a akka du'aatitti hiikkamu. Okay, thank you galatoomii jala kaayee caqasinanii ka waan ta'eef hedduus jaaladha. Ammoo isa garmaama kanatti darba eenyu gammadaa. Gamme. Akkam jirtu nagaame. Nagaa no hawa jechuun alaabaa abbaa gadaa jalqaba namni dogongoroo hin qabne morma keessarra jira. Sirraa laalanii dubbisuu hin danda'an ijoolleen itti laalaan jiran malee. Ani sayyaada na beeksa dhuga. Kanaafi. Ani inni gurraacha. Alaabaa dhoksee maal jechaa jira gaafachee jira beekta. Inni gurraachi suni waaqa. Waa inni gurraacha. Gurraachi inni jedhamu waaqa. Inni diimaa jechuun immoo ilma namaati. Ilmi namaa dhiigni isaa bifaan gurraachas ta'u adiis ta'u ilmi namaa bifti isaa dhiigni isaa diimaa waan ta'eef ilma namaa ibsa. Akka sirna abbaa gadaatitti. Inni adii jedhamu sun immoo lafa. Dachee jechaadha. Dacheen adiidha. Kaanuma amma beeku irraa garuu ammanumatti wanda yaada dhufu hin beeku illee. Okay, rakkoo hin qabu. Hin barra waan ta'eef amma sabboontu arsii hin gaafadhu. Sabboontu atamu qoruu seente. Atiin kun qormaataa seente laalamu yeroo hunda yoo barnoota kennu hin dhufti beekta intalli duriyyeen kun hin danda'amtu. Dhufuu hin qabdu turte. Sin gaafadhullee jechuudha. Okay, nama biraaf carraa kennina boonii adeemsu viidiyoo baate. Viidiyoo abaawwatte. Ilaalmee intala sabboontu arsii guyyaa meeqa irraa asirraa gaaffii kana gaafachaa jira. Uummanni beekee deebisaa hin jiru beekte. Amma ammatti wal ga'uu hin dandeenye beekta barnoota asirraa laachaa jiru akkasuma lafa malee asirraa. Itti fufi. Jedhi dubbadhu boonii. Viidiyoo baay'inaan dibdee. Okay, isa kana isa sabboontu gajallee alaabaa abbaa gadaa halluu isaa nu himi hiika alaabaa abbaa gadaa
Obboleessa muyuuti irraa gaafadhu malee. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. دم كاسريكو دبت. أكم نجا قبل. جرا بريدو كجرا جرا. كافي رجرا رجعت جرا متى؟ إيه كافي رجعتني رجعت جرا. Jalan jira garuu barumsi illee nageenya gin barachuu waan barbaadu. Barachuu waan barbaadu hedduu keessatti hin beeku. Amma wanta naan isin jala deemu jira isin to'achuutti hin jira. Okay. Inshallah. Okay, yaalo ala jala taanii nagifadhu si warra barnoota barbaadu jalqabu maal qoy sabboontuu fi gammeeni ana kan gaafataa jiru waan ta'eef isbii kotti sini qixaatitti kennuun qabdanii ana dubbata waan ta'eef. Uy, waaqee ijoollee kana. Okay, amma laali. Wanni ni micaan kunillee hin beeku jedhee halluu isaa hooyyaaltu halluu isaa maal akka fakkaatu alaabaa abbaa gadaa. Halluu alaabaa abbaa gadaa hiikaa isaa oolaalta morma kaas morma keerraa waamtu yoo. Sabboontu koo yaasa mucaani. Maali gaafatanii? Dhoksuu jira miti beekaa dhoksaa jirani beekaa akkoo. Sabboontu haasa'e maal watti mogoraa haasa'uuni magarsuu haasa'eeti. Magarsaadha magarsaa. Eesh haasa'e haroo kooti bareedduu kiyya. Okay. Booniyyee fi micaan dhiiraa kun hin beekanii baruu dhufna jedhanii ala taa'anu caqasaa. Sabboontuun arsii immoo jalqaba. Halluun isaa gurraacha diimaa adiidha. Gurraachi sun gurraachi garaa garbaa jedhu yeroo abbaan gadaa yeroo itti bulmaata isaanii gurraachi garaa garbaa akka waaqaatti jechuudha kan isaan itti sagadanii hamma yaalii kootta. Diimaan immoo ulee yookaas kan isaan itti qabatanii wanti jedhan ibsan natti fakkaata kan ulee abbaa gadaa jechuudha. Adiin immoo lanja hin baranne sana amma garuu danda'a irraanfachiisuu danda'a. Okay, galatoomii booniyyeen ashiin amma irraa dubbatte. Daka ta'e dhaggeeffadhu booniyyeen jala ta'e dhaggeeffadhu. Eshi deebisaa. Okay, galatoomii boontu bareedduu kiyyaa galatoomii dhiironni yaaluu hin dandeenye. Alaabaa abbaa gadaa. Asiin tonto sabboontu arsiin dubbisiisin ishiin hin beekti barattee jirti ishiin yeroo baay'ee yoo barsiisuun dhufti mana koo hin gaafannu isheen wudii nu qabachii dhufte tonkolanyaa intalaa ishii beekan. Mucaan haasa'u kan mucaan itti kaasuun haasa'u maaloo kan natti toleem jechi. Haasa'ee ture birin beeku jedhee ture. Halluu isaa nutti himuun halluu isaa. Muyuuti irraa fudhu malee. Alaabaa abbaa gadaa maal fakkaataa? Halluu alaabaa abbaa gadaa nuyi bareeda. Alaabaa abbaa gadaa diimaadhaa fi gurraacha zoongooti daldalaakin waan hin beekneef hunda barsiisanii natti ilma laayinaa. Alaabaa abbaa gadaa akkana nalaali bareedaa kiyya callisiyuma nalaali natti yoo nalaalte fuula koraayyuu hin barsa nalaali. Garuu jaalala narraa hin qabamin malee nalaali akkasuma nalaali narraa hin qabamin malee nalaali alaabaa abbaa gadaa halluu sana. Shaagaran jira alaabaan abbaa gadaa. Ilaali malee. Shaagaran jaalatu garaa. Shaagaran jaalatu. Abang kita nak. Amang nanti watan beekneef leefa watan beekneetu hedduu watan beekneetu jira. Asin beekta. Guruppii faanu ijaaraadhaa achi akka beekta. Asi beekaadha baay'ee beekta. In beekta bareedduu kiyya in beekta ammoo barachuuf dhufne amma akkanuma nalaali qaama koo kana ilaaliitti akkas nalaali alaabaa abbaa gadaa na'imi. Alaabaa gadaa diimaadhaa adii. Eessarraa ka'a? Eessarraa ka'a morma ishiitti ilaalame.
waan gaafa. Amma eessaa kan mootummaa? No. Seera qaba kaa bareedaa kun yeroo dubbannu seera qaba. Waan inni qabu. Takkattiin isin hima. Kuni kan abbaa gadaati. Halluun abbaa gadaa alaabaa abbaa gadaa kana halluun isaa maalirraa ka'a? Halluun isaa. Ayyee sababni wanni isaa ka'uuf agaraan jira. Argaa jirtu? Maali bareedduu kiyya maali? Bareedduu gooloo gaasiidhu. Diimaan sun dhiiga namaati. No, tartiibanni jiru ni mee obboleessu. Alaabaan abbaa gadaa iyyuu maayirraa ka'a. Alaabaa abbaa gadaa tartiibarraa ka'ee nu himi. Mallattoo jalqabaa kami akkasitti tartiibaadha. Kootu na dhaggeeffadhu bareedduu kiyya. Alaabaa abbaa gadaa yoo fannisnu Oromoon akkasittidha kan qabatu jechuudha argite amma jalqaba gurraachadha achiin diimaadha achiin immoo adiidha. Amma yoo namni si gaafate halluun alaabaa abbaa gadaa maali yoo jedhe si gaafate gurraacha diimaa adii jettee deebistaaf tole hin beekuun jedhee maaliif hin beekne hin beekta. Akkesidha halluu isa si gaafadhe hiikkaasaa immoo yaalta moo hin dandeechu? Hin danda'u wallahi hiikkaasaallee nyaati ganumaan barachuudhaaf shaakala jira laakiin. Way bareedduu kiyya nani. Okay jala taa'ii amasumaa jedhee. Amasumaa jedhee nan deebisa nama hin bayin asuma taa'ii hin ta'e hin bayin. Hin baasiin maali natti tole waan. Bara kan dura dhiqatee inni kan immoo dhiigan dhaabusanii. Ka'eeshii walloo biyya gootaa. Sabboontu amma yee sabboontu atumti amma maali gochi seenteen jedhamaati hayyuun kun maal seentee kan si gaafadhamaa si. Acee faarsuuf seeni daqiiqaa takkaaf lama. Faarsu tokkicha miitu godhash miitu godhata. Faarsiitii hin baata bareedduu koo waan si barsiisee waan jiruuf hin beeksa waan ta'eef walii gala miti boontu. Tole jedhe. Koppiliin gola jala yeroo ta'an koppiliin. Walaloo daqiiqaa takkaaf lamaa qofa hacee jetti mata dureen isin. Hacee gaafati jirraa jirtu jettee lafaan kakaaftee gaafati qeerroo ferroo jettee maqaa nutti baaftee hacee Oromoo miliyoona 60 raaftee hacee jennaan usseeti gariin Haacaaluu Hundeessaa siin jedha bari weenni muka koree osoo hin qabatin bilisummaa hawwite osoo hin dhalatin hacee akkaataa fakkii namaa tokkicha qixxee kumaa ati leencaa bar dhugumaa hacee yaanni kee lafeenu nyaatee dhukatti nu hafee haceen koo kitaaba guddicha barreeffame osoo hin dubbifamin hafee haceen koo kitaaba guddicha osoo keessi isaa hin dubbifamin barreeffame hafee hacee koo leenca koo warqii koo daayimandii koo fakkaataa fakkii namaa tokkicha qixxee kumaa ilma Taaddasaa Birruu guddisa Taaddasaa Birruu ati dhugumaa hacee jennaan usseeti gariin hacee bookkiftuu siin jedhaa bari hacee jennaan usseeti gariin hacee gaafa lola adawii siin jedhaa bari hacee warqii koo daayimandii koo Juulaayii 29 piroofaayilii si uffannee kiristaanaa musliimni imimmaan xumuurfannee hacee koo leenca koo waysi deebifannee hacee koo leenca koo waysi deebifannee hacee osoo san gan adeessan gaafulanii santu dhala osoo kan du'e gali Haacaaluu Hundeessaattu gala hacee situ qabriin banatin nutu sabrii raratin ka sabrii sarraa taate akkam jirta hacee koo bakki dhaxxesii taate ka sabrii sarraa taate akkam jirta hacee koo bakki dhaxxesii taate hacee warqii koo daayimandii koo gaafa ati duutee qilinxoo dhaxxee gaafa ati duutee qabrii dhaxxee gaafa hayyoon hidhamtee qilinxoo dhaxxee urgesanii Oromoo yoom raftee yoom hara galfattee urgesanii Oromoo yoom raftee yoom hara galfattee hacee koo leenca koo hacee koo warqii koo hacee koo daayimandii koo jedhee namuu si gaggaafatee hacee koo leenca koo jedhee xiqqaa guyyaan guddaan si iyyaafate hacee koo warqii koo daayimandii koo mi akkam jirta hacee koo mi akkam jirta warqii koo mi akkam jirta daayimandii koo daayimandii daabaan jijjiiramne daayimandii daabaan jijjiiramne hacee osoo san kan dhalee san gaafulee san to osoo kan du'e galee Haacaaluu Hundeessaattu hacee jennaan usseeti gariin hacee gaafa adawii siin jedhaa bari hacee jennaan usseeti gariin hacee qaalii siin jedhaa bari hacee jennaan usseeti gariin hacee warqii siin jedhaa bari gaafa qeerroo ferroo jedhee hacee maqaa nutti baasee jawween taa'ee televizyiiniin daawwat itti bilbilee matarayaasii jedhee gaafate burqaa sadhee nu booresse jedhee namuuf gaggaafate mootummaa ammaatii ka afaan dammaatii ka uffanni isaa carqee ka sirni isaa dargee sirna dargii nurratti deebisee siidaa milinikii nurratti eebbisee Oromoo qeerroo Addis Ababaa abdii biyyaa kilaashii lafarraa ibsee Oromoo qeerroo Addis Ababaa abdii biyyaa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. galatoomii waan keenya galatoomii jabduu. Gadi bu'ee sin dhaggeeffadha kasan shabakaan kiyya naqabu jira beektaa na bira. Taap godha jallee maa bochuunis sikarii bochaa waan itti argituuni. Taap godha. Miyuutii irraa kaasi. Iftuu miyuutii irraa kaasi. Muuxii godhee dubbachaa jira. Galatoomi boontuu kiyyaa galatoomi. Hedduus jaaladha. Dhugaa bakka galatoomitiin jedhama. Amma waan bochaan ergina ijoollee keenya bocha ma ergan. Baay'ee galatoomi. Hormee kiyya. Okay, amma kaayisuma kenine dhiisnu. Isa kenine ijoollee waa affeerri dhiisnu gaaffii ijoollee sammuu hin qorru. Namillee amicaa nama beefamu. Koppiliinki isaanii 300 irra jira moona. Namni 400 galuu afini koppiliin godha hundi keessan. Al tokkicha koppiliinki godha. Dafaame koppiliinki haa goonu. Seenyu. Al tokkicha koppiliin godha al keessan. Isa lama koppiidha. Bareedduu koo dhugaa waaqa intalli kun natti solti beeboontu galatoomi boota abbaa keeti. Meego way naagira rimee bareedduu koo gerarsa way abbaa korraan dhaale kan jedhu sana. Kaminni maalinni shabakaan kiyya xiqqoo naqabu jira bara naan naqaba shabakaan kiyya agarte silaa kana caalaa sinii jira laa. Meeqoo yennoo cufadhaamee viidiyoo. Taaptaap godhaamee warri jala jirtan. Taaptaabii godhamee man taaptaap godhaa. Taaptaabii godhaamee warri jala jirtan shabakaan kiyya naqaba laala si achi na daddarbutti jira afaan na balsiisaa yeroo tokko argitanii. Yaa. Maaliin sii faarsamee? Maal naafaas hin jenne naagira reen jedhe sirba caalaa daggafa seera caalaa bulchumee ati waan kormee taateef waan akkasii gootummaa kanallee yookiin dandeettii kanallee abbootii keenya irraa waan dhaalteef geerarsa caalaa bulchumee nu geerarame. Dhugaa rabbi ani geerarsan beeku dhugaa dhiifama naa godhi baay'ee geerareen beeku geerarsa Umar Suleyman sirba Umar Suleyman keessa sirba caalaa bulchumee kana baay'ee hordofu beekta. Artii bareedduu koo galatuun. Jadi sirba Iftu simaafis sirba san gara keetitti jijjiiree simaafin sirba. Biif kan Umar. Iftuu tiyya qaalii hedduu si jaaladha. Iftuu warqii jedhee ganamaa galgala si gaafadha. Iftuu takkatti qixxee kumaa fakkaattuu fakkii namaa sanyii Taaddasaa Birruu baratti dhuguma. Sanyii Haacaaluu Hundeessaa baratti dhuguma. Iftuu jennaan dhufseeti gariin. Iftuu qomcee sodaachifte bari. Iftuu jennaan dhufseeti gariin. Iftuu qomcee sodaachifte bari. Iftuu too warqii hedduu si jaaladha. Haadha qabsooti barka namaaf galgala si gaafadha. Iftuu. Ashugutiti, Ashkilashiti, Lafasika yendemu kobaki, Timirti beeti, Esasika yadabakaduti fago, Ashugutiti, Iftishuti, Ashugutiti, Barorkiti, Ashugutiti ya barorkiti ya ho ashugutiti ya ho lafasika yande bukoboki ya ho akakana ambargarana nyata ana tumandira tumanina baasa sirra tashurruba andagala hude singala tashurruba nagau akka amsitau shamisa si bitaha talba anagau kilasha si bitaha talba anagau shukara si bitaha talba anagau shukara si bitaha talba anagau iftu magaala sani magala lo kesa natira reesa huntina bo ochisaho ha ifti shuuti ya
Anggarummaa jibbe iftiyootiyyaho. Anggarummaa jibbe iftiyootiyyaho. Bilisummaa hawwee way qarreetiyyaho. Bilisummaa hawwee way qeerrootiyyaho. Bilisummaa hawwee way qarreetiyyaho. Minattidhaa qawwee way qarreetiyyaho. Minattidhaa way qarree qawweetiyyaho. Way nattidhaa meqeerroo qawweetiyyaho. Anggarummaa jibbe way qeerrootiyyaho. Anggarummaa jibbe way qeerrootiyyaho. Bilisummaa hawwee oromootiyaho. Ashukutiiti ashukutiitiyaho. Ashukutiiti ashukutiitiyaho. Ashkilaashiiti ashkilaashiitiyaho. Lafasi kaayan deemu kobaatiyaho. Lafasi kaayan deemu kobaatiyaho. Lafasi kaayan deemu kobaatiyaho. Akkasii badawaanuufi akkasii akkasii badawaanuufi akkasii dalla warra ansitti lallabaa caqasii dalla warra ansitti lallabaa caqasii dalla warra ansitti lallabaa caqasii tumandirraa tumanii nambaa sasirraa. Hay Oromootiya Oromootiyaho. Hay Oromootiya Oromootiyaho. Hay Oromootiya Oromootiyaho. Hay kumata agubaddu as keessa badii. Hay kumata agubaddu as keessa badii. Ana sabbo ontu sanyii jawa armamadi. Ana sabbo ontu sanyii jawa armamadi. Ana sabbo ontu sanyii jawa armamadi. Akka kana abakaraana nyaata ana. Galatoomi. Muktaar viidiyoo bayini. galatoomi ulfaadhu wallahi. Maashaallah. Sabboontuu ko. Waan si ko antala kormeera gawa galatoomi. Brother viidiyoo bayini Muktaar. Goota abbaa kiitii bareedduu kiyya goota ko. Viidiyoo baa. Dhagaatota sabboontuu. Hi. Hi akkam jirta? Hi. Nagiyaa. Jira. Warra viidiyoo reekaa. Oi jaala akka warra faranjiitti haa imaanuu jetti joo. Viidiyoo seeneen beeku nan sodaadhe. Bakka kun amma nama dhibba afurii ilaalamaa jirtaani. Nama dhibba afurii ilaalamaa jirtaani. Viidiyoo bahe. Nama dhibba afurii ilaalamaa. Sabboontuu muuxii maa qabatte sabboontuuni. Viidiyoo qaalii dhugaa. Viidiyoo baa. Micaa kormee kana. Sabboontuu bareedduu ko qiima biikinya akkasi kun ogoonni. Taap godhaa ijoollee koppiliink taap gadi lama godhaa. Abdallaa Biibi. Gaafii Alaabaa Oromoo lafaa ol qabde silaa yoo tana faannoo qaata qaqqaltee nu nyaatte marroo jennaan dhusseeti garii maraachaa bilisiginnaa siin jedhaa bari marroo kan qufee hin cabne ka hattuun hin nanne akkam jirta marroo abdii sabaa boruuf si abdanne akkam jirta marroo abdii sabaa boruuf si abdanne marroo jedhee namu iyyaafate marroo jedhee namu gaggafaafate marroonis anjira jedhee bottokanaa dhaadate qeerroonis marroo jedhee Oromiyaa irraa gaafate qeerroonis bilisummaa jedhee iyyaafate marroonis tasgabbeen qeerroo bilisummaa gaafate bilisummaa qeerroonis ol mari'atee jaal marroo filaate akkam jirta marroo marii sabaa akkam jirta marroo abdii biyyaa akkam jirta marroo yaada keetiif halkanii guyyaa iyyaa marroo kan kufee hin cabne ka hattuun hin nanne kan muufee hin banne akkam jirta abdii sabaa boruuf si abdanne akkam jirta abdii sabaa boruuf si abdanne marroo gaafa ati diddee bosona tafte gaafa ati qeerroo waamtee alaabaa Oromoo lafaa qabde silaa yoo tan faannoo qaata nyaattee sin qaqqalte silaa yoo tan faannoo qaata nyaattee sin qaqqalte marroo ani du'uu seenan nakaasa ani du'uu seenan nakaasa aseena agoota facaasa ani du'uu seenan nakaasa ani du'uu seenan nakaasa aseena agoota facaasa inguddatti hi ilmu rasaasa inguddatti hi ilmu rasaasa haguma hacee sibbaasa inguddatti hi ilmu rasaasa inguddatti hi ilmu rasaasa haguma asabaa sibbaasa Oromoo jettanii Oromiyaaf jettanii warra gata kalmaa qasooftanii karaa rattaftanii Oromoonni bilisoomte sabbaa keessanii jaalala keessan kennatanii Oromoo jettanii Oromiyaaf jettanii garaaf jettanii Oromoo gurgurattanii Oromiyaan ni bilisoomte sabbaa keessanii dhaxxanii duutaniillee iddoo waalchaan qabdanii duutaniillee iddoo waalchaan qabdanii. Galatoomii. Micittii kana dhugaa waaqa in xumurra yoo nani tookii qabee laata bareedduu ko dhugaa sabboontuu. Tap godha.
Ijoo taaptaap godha maal? Sabu. Shabakan qaba jira taaptaabiin godhanii dhugaa rabbi shabakan qaba beektan warri sagaleen keessanii dhagamaa jira mee lagjara lakkoofsa takka barreessa. Bareedduu kiyya dhugaa sagaleen kee dhagaama jira. Taaptaab godhaa warri jara jirtan dhugaa rabbii dubbachuudha. Warri sagalee keessanii dhagamaa jiru taaptaab godhaa. Amma sila Ani du Hussein Nakasa, Ani du Hussein Nakasa, Hasena Anjiri Fachasa, Ani du Hasena Barresa, Ani du Hasena Barresa, Hasena tu Bigelmesa, Ani du Hasena Barresa, Ani du Hasena Barresa, Hasena atu Bigelmesa, in Gudati Ilmurasasa, in Gudati Ilmurasasa, Haguma Asabasi Basa, in Gudati Ilmurasasa, in Gudati Ilmurasasa, Haguma Alejasi Basa, to Konubele, to Konubele, to Konubele. To kanu lalle harka farma nura mula arab kesa dogure kero abdi sama abdi ya kilashi la farra gurgure kero abdi sama abdi ya kilashi la farra gurgure kero tiya kero akka keresa abiyot kasa to kin kero kanisa sida mutuma amati ka fan da mata abiyot kasa yati makanisa kofani sa charki kasirni sa dargi sirna dargi nuratti debise sida milini ke nuratti debise sirna dargi nuratti debise sida milini ke nuratti ebise bosona dhaqaa jedhee qilee keessa fiigaa osoo qabdanii murtanii barmiliini kin dhiigaa osoo qabdanii murtanii barmiliini kin dhiigaa ani du'u Hussein Nakasa ani du'u Hussein Nakasa Hasena Anjiri Fachasa in guddatti ilmu rasasa in guddatti ilmu rasasa haguma asabasi ana sabbonto sanya Jawar Mamadi sanya na dhiiga madaago ta jabarbada ana sabbonto sanya Jawar Mamadi sanya Haacaaluu Hundeessaa sanya Taaddasaa Birruu maaliif gosaaf gandaa walirru ana sabbonto sanya Taaddee Birruu maaliif gosaaf ganda walirru oromoon tokko ka awal takaasaa ka wal qabadha gandummaa baddeessaa tokkummaa jabeessa gandummaa baddeessaa tokkummaa jabeessa ani oromoo jedhaa cichaa falmadha rasaasa lama bitaa diina galaafadha rasaasa lama bitaa diina galaafadha ana sabbontu sanyii Jawar Mamadi ana sabbontu intala jaarraa abbaa gadaa ana sabbontu intala jaarraa abbaa gadaa fakkaataa fakkii namaa tokkicha itti eegumaa jaarraa abbaa gadaa ati goota dhuguma ani du'u Hussein Nakasa ani du'u Hussein Nakasa Hasena Anjiri Fachasa ana sabbontu intala leenjisoo diiga sagalee kennuu dhaguun ka addunyaa kanarraa fiiga ana sabbontu intala waaqa guutuu xiyyiitti abbootiin xiyyaarri waaqarraa harca'e oromoon goota bara addunyaa nu dhagee oromoon goota mi akka isinii ta'u akka bakara waaree luka lamaan isinii laadhu akka eebbisaa addunyaa makiina dhee lafarra isinii harkifamu akka Haacaaluu Hundeessaa rasaasaan isinii gubadhu ni oromoo kutaa kudha tokko akka isinii ta'u lubbuu koo ajjeesee fida keessan bahu ani du'u Hussein Nakasa ani du'u Hussein Nakasa Haseen tokkoon lolle dargina ilee fidaanurraa galaafate wayyaaniin eebbisaa addunyaa nyaatee makiina dhee lafarra harkifate gudaannis abiyoota kaasa'ee eenyusi dagate daadhii galaan biliqiltuu nurraa nyaate Haacaaluu Hundeessaatti dabalate maal kana qofa abukaattoo siyaasaa durjibbaaru sanii qalate yuunivarsiitii barattoota meeqa sanirraa galaafate hadhallee jechaan barattoota wayii dhaabate hadhallee jechaan barattoota wayii dhaabate ani du'u Hussein Nakasa ani du'u Hussein Nakasa Hase ana sabbontuun tala Abishee Garba ana sabbontuun tala Abishee Garba biyya ko Oromiyaa yaade deemee galee arga ana sabbontuun tala Abishee Garba biyya ko Oromiyaa yaade deemee arga ana sabbontuun tala Ilmoo Qilxuu ana sabbontuu intala Bakar Waaree sabbonummaa maqaa miti sabbonummaa naqa ana sabbontuun tala Kamaalee Boo eessa koo dhaqa ana sabbontuun tala Kamaalee Boo eessa koo dhaqa ani du'u Hussein Nakasa ani du'u Hussein Nakasa Hasena Anjiri Fachasa in guddatti ilmu rasasa in guddatti ilmu rasasa haati sabasa in guddatti ilmu rasasa in guddatti ilmu rasasa haguma asabatu basa akkasi oromoo ko faarsee dhiifama naa godhaa yoo sin aarsee kilooriksii dhugaa yoo sin aarsee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaatti galatoomi sabboontu kiyya baay'ee galatoomi jabduu namaa Bareedduu sabboontu qashtii kiyya bareedduu galatoom hedduu si jaalladha yaa waan nama aartii jiraate korooreksii haa dhugu biyyi thank you jabduu jabaadhuun waaw shaawara miidhaguu bareedduu abbaa kaayyoo abbaa dhaalte kormee kiyya jiraadhu kaayyoo abbaa dhaalte boontuu jechuun sabboontuu jechuun intuma kana Abbaa kan koo facha gorora keesse yaaddo garana keesse sirraan naale gootummaa jaarsa salbaalli nana tokko noolu miilana yookaan harri filachuu kan harri baafachuu warra kaleesiif darbe dagachuun silaan ta'u gootummaa nu dhaalchista normuu kan ragaa ba'u
Anga fedhe kaanfamu dhugaan hin awwaalamu dabareen na qaqqabe diinaan kokkee wal qabe diinaan kokkee wal qabe yaa saba goota hedduu wantan siin taane qaba akka eenyu si ta'u maaliin karaa si ga'u biyya abbaa koo faadha koo inteenyaan qabna koo injiinne cinaachi koo naafa gumaachi koo Malin garasi ga'u akka laggasaa wagii du'ee si wareegamu akka nadhii gammadaas buutee siif dhabamu akka maammoo mazammir guyyaa siif fannifamu akka eebbisaa addunyaa lafarra harkifamu akka qeerroo nageessoo qeerrummaan kolaafamu akka leenjisoo dhiigaa summiidhaan ajjeefamu moo akka bakar waaree miila tokko si laaddu akka jedhamsaaddoo waraqaachitii nyaaddu Akka baba biqilaa miila kooduu fiigu akka badoo dachaasaa gunuu diinotaa dhiigu akka bishee garbaa mormaa dawwaalamu akka garii tulluu qawweensiif dadhabamu akka waliigaa dingil diina kootti dhukaasu moo akka baachaasaa foololee diina dachaasu akka garaasuu dhukii ka'ee baandaa mancaasu akka gabayyoo gurmuu diinallaatti nyaachisu akka abdiisaa gaayidaa cabsee si ba'u moo akka leeyyii cirrii xiyyaara lafaan dha'u akka taaddasaa Ijoollee maal dhiichichanii tabbaalee geejjirarra jira miti. Ijoollee bochaa dhiyaatti. Kolfineem. Bu'aalee. Maa kufaltaa? Waaqni mana jeeqtan ani geerarsa kan hedduu jaalladha miti. Adarraa Mikaela cinni ijoollee taaptaap godhaa hundi keessatti koppilii godhaaf fomcaadhaa ishee qabee jiranii turkiin. Jalatti tuufi. Tufi. Ani gaafii sayyaanee odoon bahe. Amma sa'aatii kana gaafii nu gaafatan. Tiktokii irraa fokkoruun goota nama godhaayi. Qimamii arsii. Naggeeffatiin dhiisiin abboo. Taaptaap godhan jedhiti. Taaptaap godhan jedhaati. Asirratti hin argina ashangulliitti bochaa. Geerara bishaan geerarati. Gaafilee tokko meeqoo himee al takka gaafii tokko gaafilee namoonni isin hin galle asirratti gaafatan wayii sabboontu asirraa iyyuuni maan nama godhaa akkas jettee tokkoffaa qabsoo jechuun dirqama dirree waraanaa dhaqanii qabsaa'uu miti. Sigalee qabsoo jechuun dirqama dirree waraanaa dhaqxee qabsaa'uu miti. Carraa yoo argatte qofa dirree waraanaa dhaqxee kan qabsooftu. Sigalaa miti. Qabsoo jechuun kallattii sadiin jira. Kallattii sadiin keessa namni tokko qabsaa'e qabsoo Oromootiif isa dhugaadha. Tokkoffaa qaamaan yoo dhaqxee carraan si godhee dhaqxee qabsoofte isa dhugaati qaamaan dhaqxee yoo qabsoofte isa dhugaa yoo carraa argatte jechuudha tokko jedhii naa qabi isa lammaffaa immoo fandiidhaan waan